akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo Teekinooloojii chaanaalii keenya subscribe like gochuun dagatinaa jecha har'a akkamittiin Google Drive fayyadamna faayidaa Google Drive maadha isa jedhu waliin ilaalla. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Otoo barnoota keenya seenin dura faayidaa Google Drive karaa salphaa ta'een faayilota qabdan Google Drive irra kaawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf soorota viidiyoo garaagaraa dookumentoota garaagaraa na jalaa badattanii yoo shakkitu ta'e achirra keessuu dandeessu. Yeroo barbaadanitti iimeelii keessan irraa baafattu. Yoo niimooriin keessan guutee san rakkisa ta'e illee faayilota barbaadan sana achirra keewwattanii balleessuu dandeessu. Achiitii hidhattanii yoo bade Google Drive irraan badu. Karaa salphaa ta'een kana qofaas otoo hin taane faayidaa hedduu qaba. Fakkeenyaaf isuma qofa yoo ilaalle itti fayyadamuuf daataa keessan bantu jalqaba. Drive isheettu kana tuttuu bilbilli hedduun qaba. Kan hin qabne yoo jiraate illee Play Store keessa galtanii diraayiverii buufachuu dandeessu. Yeroo kanatti yeroo banu kana ankooma fakkeenyaaf dura loogii waan godheefidha. Balee itoo loogiin hin goone ta'e jalqaba iimeelii na gaafata. Iimeelii fi paaswoordii keessan gashitu akka kan bifa kanaa isinii fida jechaadha. Fakkeenyaaf suuronni kun warreen ani duras keessa kaawwadhedha. Niimoorii akkamittiin bitachuu dandeenya isa jedhu immoo waliin ilaalla. As keessa dhufnee fakkeenyaaf niimoorii koo kan ilaallu yoo ta'e GB 15 naa kennee jalqaba GB 15 bitadhee GB 15 ammayyuu guunnee 53.3 meeggaabaaytii irra jira. GB 15 kun kan guutu yoo ta'e GB 15 kun yoo kan guutu ta'e amma immoo GB 100 bitachuu dandeenya. Akkamittiin bitanna isa immoo waliin ilaalla. By storage isheettu kana dhuftu. GB kun mayduu waadha osoo guutee meegaa GB 100 bitachuu ni danda'a. Ammasii amma teeraabaayitiitti bitachuu dandeenya. Hayyee bifa kanaan nuuf fida. Fakkeenyaaf asitti na agarsiiseera. Giigabaayitii 15 bitattee kanatti fayyadamte 0.05 giigabaayitii fayyadamtee naan jedha. Use jechaadha jalatti. Tootaalii kana bitadhe immoo giigabaayitii 15dha. Amma kun hin guunne ammayyuu kan guutu yoo ta'e yoo inni guute karaa salphaa ta'een 100 giigabaayitii isheettu bitachuu dandeenya. GB teeraabayitii tokko bitachuu dandeenya. Teeraabayitii 2 bitachuu dandeenya. Teeraabayitii 10 bitachuu dandeenya. 20 30 akkasiin bitachuu dandeenya jechaadha. Yoo niimooriin stooreejiin keessan kan Google Drive keessan kan guutu yoo ta'e haala kanaatti fayyadamuu dandeessu. Akkamittiin keessa kaawwanna isa immoo waliin ilaalla. Xiyya ishee kana xaxxanii deebitu. Hayyee mallattoo ida'uu kana xoddaa. Upload isheettu tuttu. Viidiyoota kaawwachuu barbaadan hundumaas keessaa select godhachuu dandeessu. Irratti tuttu ofiisaa achi keessa ni gashaa. Suura yoo barbaadan immoo gaalaarii isheettu kana xaxxanii suurota barbaadan achi jala kaawwachuu dandeessu. Dookumentoota barbaadan yoo dookumentoota ta'e immoo webs ofiisii kana tuttu. Achi keessaa dookumentoota barbaadan select godhatanii irra kaawwachuu dandeessu. Accept godhatanii itti seenuu dandeessu. Open yoo gootan dookumentoota barbaadan achi jala kaawwachuu dandeessu. Bifa kanaan asii gadi isinii fida. Open. Kunis keessaa dookumentoota barbaadan baafachuu dandeessu. Haala kanaatti fayyadamtu jechaadha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa jecha. Bilbilli keessan yoo guute dookumentoonni keessan akka hin banne yoo gochuu barbaadan karaa salphaan asirra kaawwachuu dandeessu. Namoonni baay'een bilbilli keessan guute hedduu sin rakkisa. Niimooriin keessan bakki keessan guute baay'ee waan sin rakkisuuf karaa salphaatiin asirra yoo keewwattan waggaa meeqa waggaa 10 20 iyyuu taa'uu danda'a. Ammasiin keessanittidha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa jecha. Chaanaalii keenya like gochuun hin dagatinaa. Warri haaraa dhuftan immoo subscribe gochuun hin dagatinaa. Guddaa galatoomaa.